Radio Gingchaka, Turbanit Guya Sadi, Arbia, Jimata Fidribat, copies in Yesu, Amagaba. Radio Gingchaka, Mataba Kumselmisi. Ya Rabbi ya Gari, Motilama, Sigalama Tumam, Kamshara. Munjibijibina mutibadantumai Geolugami mutisakana Geolugami mutisakana Geolugami mutisakana Ohoy 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 Ya Sarah Basha, Nudakhirni, Ijani Singartu, Balatejini, Afani Jinditu, Malik Mandili, Balafir Ko Singartu Jini, Iramaki Janin, the Gay Sugurani, Vidaga Vachu, Simbay Tofani, Namakate, the Kangarani, Simet de Juruni, Simartedachini, Simandimana, Galugabi, Mutisakalma. Rabbu Masugade, Muchumanani, Rabbu Masugade, Muchumanani, Kambabaretani, Fayatinagani, Furani Gramani, Narani Rajini, Ilyarkavu, Tikozanani, Anandabdagonan, Daranu Jobsani, and Novasani, Raya Fatani, Devan Viravada, Achilakisani. Bukene tuutaho jarrini beekanii tanoo kajachabe naasuwaan qabanii sanaaf yeelelbe irraa yaafatanii guchuma biraatti kaayyatan fidanii yaamichuu duwwaa siingayti dubbiini mataan lafa ciisu kun kasiin garsine gorbamuu hin teessu hangasiis teessanii dantaa deedi dubbiin tuyyoo siin galine hoolaan guyyaa galan samii harkajanii karraareen gubattu maaqobla gaarrini Kararen uwattu ma khawla garni sabirta burubitni arqablusni budden sabuna galu gabi disakama dafiyalu gabi disakama Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Harkafun jalatan tafi kabajamtota hordoftoota radio Gingilchaka Nagani kana kan jalala fi kan kabaja bakum jirtani tisinago Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sagata kan guyya jumata tini isunu wali qabanne amma simbranga ufjen ne dagefattoota kennaaf qophii guyyaa irraatiif qabanne nuuf beeksisi Egaa sagantaan guyyaa irraa nuuf dhiyaatan keessaa kan jalqaba irratti nuuf dhiyaatu odeeffannoodha itti aansuudhaan seenaa uummata gaggaarii fi obsiisaan qaban Sheek Jamaal Aliyyiitiin nuuf dhiyaata sagantaan keenya kan sadaffaa guddisa islaamummaa mata duree jedhuun Sheek Siraaj Eliyaasiin nuuf dhiyaata sagantaan keenya kan xumurarraa gorsa gaarii Sheek Amin Ibrootiin nuuf dhiyaata akkasumas jiddi anaashida isin baarsanii fi wanta isin fayyadan jenne yaanu yeroo yoo arganne kan isin biraan geenyu ta'a amma jalqaba irratti odeeffannoo dhaggeeffannee walitti deebina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh odeeffannoo guyyaa har'aatiif jenne isin dhageessifna odeeffannoo waliin an Hayaat Karim Saudi Arabiyaan namoota araqee baasan darzana lama ol ta'an akka to'annaa jala oolchifte beeksifte lammiilee habashaa kun osoo araqee baasaa jiran akka humnoonni tika eegdota Saudi Arabiyaa akka to'annaa jala oolan beeksifte Kwaatar lammiilee biyya alaa biyyattii keessa jiranis eeyyama jireenya dhaabbii laattuuti. Kwaatar Saudi Arabiyaa fi deeggartoota isheerraa qoqqobbiin irra kaa'amus dinagdeedhaan dandamattee dhaabbachuuf carraaqaa jirti. Biyyoonni galta biyyattii irraa dhaabbii qaqqabsiisuuf
hojjechaa wayita jiranitti Qaatar lammiilee biyya alaaf waggaa eenyummaa dhaabbilee seera haaraa baaste. Adeemsi akkanaa kun naannoo galchiitis haaraa. Saawudiin lammiilee biyya alaa eeyyama jireenyaa fi hojii hin qabne baasuuf labsii yommuu baaste dheeressitutti seera akkanaa baasuun ishee oduu dinqisiisaa ta'e. Seera haaraa kun lammiilee eeyyama jireenya dhaabbii argatan tajaajila hawaasummaa qabeenya horachuu fi investimentii irratti bobba'uuf carraa laata. Raayyaa ittisa siivil sarvisii daldala irratti kan hirmaatan lammiileen biyyattiitti aansee carraa hojii akka argatan ni jajjabeessa. Warqaa eeyyama jireenya dhaabbii kun daa'imman haati isaanii Qaatar ta'anii abbaan isaanii lammii biyya alaa ta'e namoota dandeettii addaa qabanii fi namoota tajaajila biyyattiif laatan ni laatama. Lammummaan garuu lammiilee biyya alaaf ammas daangaadha. Maddi Bloomberg. China Musliimoota biyyattii afaan isaaniitiin akka hin baranne ugguruuf kan karoorfattee ta'uun gabaafameera. China Musliimoota biyya kutaa Xinjiang jedhamu keessa jiraatan irratti yeroo garaagaraa dhiibbaa godhaa kan turte yoo ta'u ammas afaan uummata Xinjiang kan duraan manneen barnootaa keessatti ittiin barataa turan ugguruuf kan ta'e gaazexaan Time gabaaseera. Haaluma kanaan fulbaana darbe irraa jalqabee kitaabilee barnootaa kan afaan Uyghur sassaabuudhaan afaan Mandaariinitti kan bakka buufamu ta'uu raadiyoon Free Asia gabaaseera. China maqaa keessummaa ittisuutiin muslimtoota biyyattii dararaa jirti. Caamsaa dabre keessa muslimtoonni Ramadaanaa kan soomanne dhorkaa kan turte yoo ta'u muslimtoonni biyyattii cufti paaspoortii isaanii wiirtulee poolisii akka kaayan seera baasuun isiin yaadatama. Jiraattonni miliyoona 25 ol ta'an kutaa China Xinjiang jedhamu keessa jiraatan harki caalu muslimtoota saba Uyghur ta'uun ni beekama. Myanmar kutaa Yongi jedhamutti masjiida fi madarasaaleen cufamuun gabaafameera. Myanmar kutaa Yongi jedhamutti masjiida fi madarasaaleen ajaja qondaaltota mootummaa kutaa Yongaanitiin kan cufaman ta'uun odeeffannoon arganii ni addeessa. Gaazexaan biyyattii Boshgeel jedhamu kutaa Yongaan magaalaa Okan jedhamtutti gamoowwan 3 kan uummanni akka masjiida fi madarasaatti tajaajilamaa ture sababa hayyama mootummaa irraa hin arganne jedhuun cufamanii jechuun gabaase. Bulchaan magaalaa Okan kan ta'e Maayo Liwun gama isaatiin jeequmsi jibbaa muslimtoota bara 2013 keessa naannoowwan Okan keessatti ta'ee ture ammas akka hin kaane sodaa jedhuun cufame jedhe. Kanaan dura hoggantootaa fi hordoftoonni amantaa Buudaa ganda muslimtoota seenuun gocha suukanneessaa fi ajjeechaa musliimoota irratti raawwataa turan. Duula farra muslimtoota hordoftoota amantaa Buudaa godhan kanaan namni muslimaa tokko kan ajjeefame yoo ta'u masjiidni 2 manneen jireenyaa 150 fi dukkaanonni hedduun barbadaa'anii turan. Qaatar markabtoota lolaa 7 Xaaliyaanii irraa bituuf waliigaltee mallaqa Ameerikaa $6 biliyoona mallatteessite. Mootummaan Qaatar erga walitti bu'iinsa biyyoota galoo galaana Arabiyaa wajjin uumame booda guyyaa kaleessa markabtoota lolaa 7 biyya Xaaliyaanii irraa bituuf waliigaltee mallaqa Ameerikaa $6 biliyoona mallatteessuu isii muummichi ministeera dhimma haajaa alaa Qaatar Sheikh Mohammed ibn Abdul Rahman Al Thani ibsa gurmuu gaazexeessitoota muummee ministeera haajaa alaa Xaaliyaanii Angolino Alfano wajjin kenne irratti dubbatan maddi Alfaris News. Odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa dhageeffattan kana fakkaata. Sagantaalee raadiyoo Gingilchaa afaan waliin turtii gaarii. odeeffannoo kana waan biraan geetteef obboleetti teenya jazaakumullahu khairan. Ni amma gara sagantaa keenya isaanitti osoo hin darbin dura أناشدة تقول أكفني والتاريخ لك الحمد ربي قلني كم مولى قرآنك بدأ قرآن تجالى لك الحمد ربي قلني كم مولى قرآنك بدأ قرآن تجالى أبدأ بسم الله في النظم أولا تبارك الرحمن الرحيم وموئلا مقا ربي تنجل قبوه در رجالا ربي كن بد رحمن نساب الله در طلعولا كان الرجل ترى يهالو برؤة في لا جلة القجيلة
الصلاة والسلام على من أرسل آل الصحابة رقب الرسول كان سجالة اللب في تالا مؤمن توتر كان ديرا كان دلا الرتهابه غنم أفقلقلا سلام تنقوه دون دودي قلا مؤمن توتر نساف رجالا اسمع كان جرم باديا مقالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الراكب لا قرآن كبدا قرآن تجالا لك الحمد ربي قالنك مولى قرآن كبدا قرآن تجالا لك الحمد ربي قالنك مولى قرآن كبدا قرآن تجالا ربي كنا قدان جل وتعالى بلا شن الاثنين وفرق رسولا ولم يتركنا ملا انكتات دريت كل ولالا ربي نوغلشو شفاعيسا جلا كان قرآن ديك ساكا كل أبان كنا جنة بافني أولا تران قرآن كنت الرمي بالآية جبت داملي جنة سقلا وإما يأتينكم مني هدى من هردفا جلا namni kijibsiisee deemuu dide jala ittiin bulu jedhee kakaasa fincila rabbiin isan dhiisu ibidda awwatalaa darbee keessa buusaa ibidda belbela gubaa jahannamaa hin dandeenyu laala qur'aana qabadhaa qur'aanatu caala laka alhamdu rabbii galanni kan mawlaa qur'aana qabadhaa qur'aanatu caala لك الحمد ربي قالني كم مولى قرآن كبدا قرآن تجالا قرآن مرمنا لكتا هواسا قد انديه نجتشو فدي لبو إسا هنجبه سجتشو كراب إسا نته نارنا من الراك البسا شركين بدود الديكونو بيكيسا قرآن الدبة مشرك نجسا شركين جي خيرين مرة بلسا علماء ستني قرآن بحديثا ما ددني دم تمك را إبليسا سيف ما دقه وانتهي النساء ربي في قبر الشاء سوى البسيسا أكنا أنباس آدم جنة كيسا الرسم جلسا شيطاني فالفلا قرآن كبدا قرآن تجالا لك الحمد ربي قالني كم مولى قرآن كبدا قرآن تجالا شيطاني درب من ستين قدن سمي فكاتي سد فانمك بعلمي نسيحاي سنيف قد جدي جنة الرابس هو في آدمي ناكد مكجر الراد ورقني كرد نياتنا جديني حرامي أجبت سترين جر الراسا قمي جري جنة الرالة دربمي نصيحة فكيت السجة ظلمي جدو كنف كيست دين من بك ميمي انو نمنسا وللترارمي دبتي فوندر رب العالمين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فوندر ثانيتين ثاني الدفامي دوب إذانتين ثاني الدفامي بتا إذانتين ثاني الدفامي مرقر ثانتين ثاني الدفامي الرهدو ثاني كسقلتهم فتنتهون قرتومي إسا وجين دندت مرمي طاع ربي كتري تلشي اتجمي صلاتي صومي ذكري باي فدو في الليل والأيام كتاب ذكري بتدو كمكان حسن المسلم ولنسان في الرادة ذكر ربي تفدو في الراتم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم إسافي نمي تورد فلن قبسم نساني تربا جهنمي مينو أرار مينو بافت جلا قرآن كبدا قرآن تجالا لك الحمد ربي قالني كم مولى قرآن كبدا قرآن تجالا كار تربتاي نما دوغو غرسا شركي حجة شوفا وانغاري فكيسا كنان كفرسيسا يوسنين ددبي بدعات مدايسا باكا قويا كيسا نبت لتوفي كراسا باسا جدان اتديسا كانت انكيسا يوسنين ددبي ست فكيسا قرابا لن ربيسا صبي حجتيسا قرقود بليسا يوسنين ددبي مازيات تكا إسا تفتيسا
يوتنين دبب قلبي ساهي وساهما بقى كنيست بايسا كنان عباد الرائس دقشيسا إنهن دبم وهن دكيسا رب نراقبي جلسا في جلا قرآن كبدا قرآن تجالا لك الحمد ربي قالني كم مولا قرآن كبدا قرآن تجالا شيطان درب ما هندي منا جلا كرر بلسك لتن سجلا إبدا سجشوف مرست ملا الرت جلسي بروسي فنكلا بيا ربي مرتس مرتي ولي قلا كون قرأ على كون قرأ أسفلا بيا تنسين جدا مابدين سنجلا أنا فيك يا فوهمان قبو ملا قرآن كبدا قرآن تجالا لك الحمد ربي قالني كم مولا قرآن كبدا قرآن تجالا deebinee dhufnee jirra amma sagantaan keenya kan itti aanu seenaa uummata gaariitti obseessan qaban Sheek Jamaal Aliitiin nuuf dhiyaata ammas turtiin keessan raadiyoo Gingilchaa haqaa waliin haa ta'u turtii gaarii. guutumattu sabrirraa sadarkaan duraa qaalii rabbii irratti amantaa rabbiin nu fide kanarratti obsu salaata irratti soomana irratti hajjii irratti zakaa irratti ibaadaa irratti amantuma guututti amantaa irra sabbaruudha sadarkaan tokko kanaa jechuudha. ammas qaalii rabbii irratti obsuu irraayi amaanaa nama biraallee eeguu irratti obsuun kitaaba tokko mawaaqif min hayaati al-anbiyaa'i was-sahaabati wat-taabi'iin ajjannoo jiruu ambiyootaa fi sahaabotaatii fi taabiyyoota kitaaba jiru keessatti nama tokko maqaa isaa Nuuh ilma Maryam jaaniin qaadii islaamaati nama qabeenya hedduu qabu intala takka takkaan bareeddu qabaa jan tadiin illee qabdummas gabricha tokko qaba biyya Hindii yoo biyya Turkii akkaan rabbi sodaatu maqaa isaa Mubaarak jaaniini gabricha isaa kana fuudheeti ooruu isaa geessee ooruu tana naa eegii jeen gabrichi hoggaa baatii lama ooruu keessa ture laaluudhaaf dhaqe hoggaa laaluu dhaqe mee deemi inaba tokko mi'aawaa naa fidii jeen inabatti fide yoggaa nyaatuutti dhangaggaawe kanaa miti mi'aawaa naa fidii jeen ammas gosuma biraa dhangaggaawaatti fide hoggaa inni hoggusati dhangaggaawaatti fide ati baatii lama ol ooruu tana keessa teesseeti inaba dhangaggaawaa fi mi'aawaa addaan hin beekne jeen jennaan gabrichi kun maal jee ooruu tana eeginaan jette malee wayirraa nyaadhu naan jette akkamittiin si kaayine waan ati irraa nyaadhu naan hin jin irraa nyaadhaa jeen hoggaasanii Nuuh ilma Maryam kun gurbaa kana ajaa'ibee rabbi amaanaa sirratti haa tiisu jeen aqlii isaatis beekee nama diin qabu ta'uu isaa beekee rakkoo mana isaa keessa jirtu takka mari'ateeni akkam jeen intala takkaan qaba ta beekumsa hedduu qabdu tammaasillee diina qabdu ta haalallee kan qabdu qabaataan biyya tanaa yoo daanyaan biyya tanaa namuu ilmaan isaaniitiif dhufataniitiin kennuu dideefi mee intala tiyya san namaan kennuuf naa himii jeen sittiin mari'adha jennaan ikki jeen amantaan duratti jaahiliyyaan intala waggaa namaa kennan abbaa laalanii kennan aslii isaa hundee isaa shanyii isaa laalanii yahudaa nasaaraan ammoo bareedumina laalti zamana keenya kana keessatti qabeenya laalan zamana rasuulaa keessatti immoo diin qabaachuu fi sodaa rabbii qabaachuu laalanii afran kanarraa kafeete maratadhu kaayii jeen jennaan qaadichi maal jeen akkas taatu an nama diinii fi sodaa rabbii qabu siin argee nama amaanaallee qabu siin argee an intala tiyya si malee nama biraatiin kennuu siin maratadhee jeen jennaan gabrichi maal jeen rifatee yaa sayyida kiyya horii keetiin na bitatteeti bilisa ta'e tan nama hunda diddesan anaaf quutti taayii jeen si malee an nama biraa diinii fi amaanaa qabu nagarre intala tiyya sumaafiin kennaa jeen fuudhee yoggaa mana geessu haadha manaatti mari'atee haati manaatis alamru ilayka jetteen dubbiin talateetii suma harkaa qabaa ammoo miciyyoon si mari'adhaa jetteen miciyyoon hoggaatti mari'atan akka jette an ajaja keessan lamaaniitiin godha eegaa ajaja rabbiiti qaalii keessan didee wayiin isinitti aaqqii taayii jetteen akkasitti
نوح المريم انت لساسا قبرك سا مبارك جانسني كني دوبوان نما جايب شيشو منا انت لسنيتي في منا مبارك الرائن ترجمي شيخ اسلام عبد الله المبارك جاني ترجمي خدنيان تن هنگا قيامان تادوتي سدبچون ديفني خيوغا حديث دبتن سند خيستي سدبتن يوغا صدا ربي دبتن سدبتن يوغا زهدي دبتن سدبتن مالفغا ربي القرآن كنجا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه تتين بريدون مير بريدات مغرستي جرى فرقا جايبات ولك وميتو أبا كتيلا هذا كتيلتو انتل كتيلتو صدا كتيلا لأن من ترك شيئا لله عوده الله خيرا منه نمني وقا ربي فجت وان تكديسي وأوان سن رجال ربي بكبوسا في أمانا سن كيس قيانا ديسيتي ربي انتلا في قبين سنندو خسا قده إسالي بلسوم سيجتو أما ستيانتو sabri ra sadarkaan lamada maasiyaan ra obsuudha haram nyaachuurra zinaa dalaguurra fedhii lubbuu fi jala deemuurra irra jabaan sabriidha ilma namaa irratti maasiyaan ra obsuudha jedha badii arrabaa badii farjiidha waan kana hundaa'u waan itti nama harkisuutu hedduu jira jechuudha badii arrabaa hoggaa jenne nama walit diruu nama hamachuu nama kijibuu nama arrabsuu jechaan nama jiddiruu kana hundaa'u jechuudha نبي حديث سيد كده من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة نما وعلم إفنا كبه أكور جنة تونا واسيتها فيه وانا عام سالمان جدوبه واميل سالمان جدوبه شري لمن كان رانا من أجيبه أكور جنة تونا واسيتها فيه أما سديس براتي إردو واني بدنا من أقوم لي إنان الفم والفرج أفاني في فرجي دا زنا دا في وان أربني خيبل ليسو خناتي بدنا منكاج وياتكم مسمعاج من جبل لبو غافتو سيائر جما ربي وان أرب خينيان دبن نفني كبمناي إنان وليكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم واني بد خيسهورون منكو وان أربني هو مجتمعين جراي جينيتو خنافو واللي هدوراتي فمون نمجباتو بدي الرباتي يجي علماء الإسلام أما سكجان الفم المطبق لا يدخله الزباب أفا ولك بمتوكو كيتي كنسينو نمني أفان ساك أبتي بدي رانقيا بيجيشو ركون الربني كبو نمني ربي كفروس الربا ربي كفرا جارسا جارتين وقاد دامبان وججرين نساني وقو بدو الربان بدا وبليسا في وبليسي سوبا الربات الدامبان hiriyoonni sababa arrabaatti wallolan namni ajjeefam namni miidham namni addaan bahu hundinuu bakki irraa ka'ee addaan bahu rakkoo arrabni fidurraayii jechuudha kanaafuu sabrii keessaa jabduun ammas badii arrabaatirraa rakkoo arrabaatirraa obsuudha jechuudha maasiyaarraa obsuu hoggaa jenne ammas haraam nyaachuurraa obsuudha abdallah ilma mubaarak reefu seenaa isaa dubbanne kide ترك فلوس من حرام أفضل من 100,000 نتصدق بها قرشي تكت حرام تني ربي يجدي سوتو كمان ربي يجد صدق الدرة نبرت الرجب دودا إلهانغا كما دبا جهاد جيو فيجو خنافو خيرنا كان دلبون نمر رجباتو حرام الرأو سودا حرام نياتو الرأو سودا جيو أما سينا كان نما جاي سيفتو كتاب التاريخ الإسلامي تاريخ إسلام مجلد خدا سجلي فولا دبا في شنتمي سجلي رتي سينا أجايبا أبو يعلان وديسي نما تقو قادي إسلاماتي محمد بن عبد الباقي الجانيني مكان جراتو تريج إني وران ساراتي وصوم مكة خيسي جراتو بويا تقو بيلتي نقفدي بيلتي نجباتي رزقي بربادج فكمان بيتي دورسا تقو خزيكيني ادون كيسي جرو fuudhee argatee galfadhe je guyyaa lamadaa hoggaan gabbaa'u nama tokko hamam guddoo tokkootu kiisa biraa harka qabatee diinaara 500 keessa kaa'ee nama boorsaa akkanaa arge hawanni akkanaa keessa jirtu kaniin diinaara 500 kana kennuufi jee lallaba je ana arge jee fuudhee hoggaan mana kiyya galche milikkata isaa gaafadhee waan keessa jirus gaafadhee yoggaa takkatti minaa hime oo haqa kee jee kenneef je
ati soo haqa keegee diinaara 500 sannaa kenne amantatti ci deebisee hoggaan laalu waan lafaa harkan namaa kennuun dirqama itti gaafachuunuu dirqama mee akkamitti horiin kun naa halaal ta'a jeetiin jalaa dide fudhatee deeme hoggaasaniin duuba kaan jeeje yaa rabbii kiyya ansii jechaan horii dila kana dhiise waan kanarra caalu bakka naa buusiin jeeje turee achi boodaan hoggaan imaltuu biyya takkatti osoo deemuu markabni nuti itti yaanuun bahara keessan nuun cabee namni hedduun dhumanii allohii takka irratti nagaya beeke osoo deemuu ganda jaziiraa jaaniin ka bishaan keessa jiru tokko dhufee masjiida dhaqee quraana qaree ijoollee biyyaa quraana barsiisee katabuu fi dubbisuu hoggaan barsiise horii hedduu waliin naa qabanii biichi na jaalattee intala takkaa jira ta abbaan irraa du'e ta qabeenya hedduu qabdu intala san si heerumsiifna akkam jaanii nan mari'atanii irraa qeebalee intala hoggaan fidanuu ziqee tokko mormarraa qabdi ziqeetii sannaa mormarratti eegu sheekha miciyoo maa akka qalbii cabsitaa naan jaan bar wanniin akkanatti miciyoo dana ziqeesiidhaa kana eeguuf ziqee akkanaa tokko gaaf tokko ziqee hedduu wajjiin lafa argee jee seenaa tana jalarraa kaasee hoggaan himeef gandi Allahu akbar subhaanallah jaayinatti lallabanii biitti guutuun narra walitti qabamtee bar abbaan miciyoo tanaa sun isa ziqee bachiisee ati ziqee isaa deebifteessanii yaa rabbii kiyya an takkaa nama muslimaa akkanatti amaanaa qabu nagarre intala tiyya tana isaa qoodii jee osoo halkanii guyyaa kadhatuuti duniyaarraa deeme kunoo du'aa isaa qeebalamtee orminaan jaani akkasittiin ijoollee lamarraa argadhee qabeenya siidhaa san hundaa'u qabeenya kiyyatee isii wajjin jiraachuu ture isiin gama fuula rabbii deemtee qabeenya siidhaa san anaaf ijoolleen tiyya sun irraa dhaallee eegas ijoolleen tiyya sun illeen kara fuula rabbii deemtee qabeenya siidhaa san guututti an dhaale horiin arraan tanaan qabu ka isin agartan dilli kun kaniin qabeenya intala sanii irraa dhaalee je maaliif gaa waan amantaa islaamaa keessa beekame takkaa jira hadiisa rasuularraa sabate tokko kakkam jedhu man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khayran minhu namni hoggaa rabbiif jecha waan takka dhiise waan sunirra caalu rabbiin bakka buusaa fi jechuu jira jechuudha namni rabbii jecha hoggaa kijiba dhiise rabbiin dhuga bakka buusaa fi kabajaadha isaa bakka buusa namni rabbii jecha hoggaa falmaa dhiise rabbiin mana jannata keessaatti isaa bakka buusa namni rabbii jecha hoggaa nama daguu dhiise rabbiin akka namni hundi isaa amanuu isaa bakka buusa namni rabbii jecha hoggaa bakhilummaa dhiise rabbiin akka namni hundi isa jaalatu akka isiifillee isa jaalatu isaa bakka buusa namni rabbii jecha boona dhiise rabbiin sadarkaa isaa ol kaasa namni rabbii jecha nama hamaa saayibuu dhiise rabbiin saayiban gaggaariidha isaa bakka buusa namni rabbii jecha herreggi hamtuu dhiise rabbiin waswaasa irraa nagee bahuudha isaa bakka buusa namni rabbii jecha hujii fokkottuu yoo hujii haraam dhiise rabbiin hujii darajaa qabdu hujii sadarkaa qabdu hujii halaal isaa bakka buusa jechuudha seenaa warra gaggaariin hundura dabree hoggaa laalle nabi Muhammad faan alayhi salaatu wassalaam rabbii jecha biyya isaanii dhiisanii qabeenya isaanii dhiisanii biyya takka irraa bahaniiti rabbiin biyya guutuu isaanii bakka buuse sahabaan rasuulaa rabbii jecha ganda isaanii qabeenya isaanii dhiisanii deemaniiti rabbiin nasrii beekamtuu san isaanii bakka buuse nabi Suleymaan alayhi salaatu wassalaam rabbii jecha faradoo jihaadaan godhu takkaan jaalatu san dhiiseeti rabbiin qilleensa ittiin bobbahee ittiin galu bakka buuseeti haganamee takkatti amna baatii deemu asrii takkatti amna baatiidhaa ka deemu rabbiin bakka buuseefi jechuudha namni rabbii jecha waan takka dhiise rabbiin waan sun caalu bakka buusaafi amma seenaan tana fakkaattu yoo akka tanarra nama ajaa'ibsiiftu seenaa kitaabni saa'a wa saa'a nawaadir wa ajaa'ib jaaniin dubbatu yoo kitaabni man taraka shay'an lillahi awwadahu Allahu khayran minhu kitaabni lamaan kun dubbatu nama tokkootu maqaasaa Saabit ibn Nu'maan jaaniini guyyaa tokko osoo imaltuu deemuu beelaweef wallaalee ooyiruu namaa seenee tuffaa tokko muratee marra takka eegarraa ciniinee bishaan irra dhuge boodaan tuffaa inni kun haqa namaa ta'uu haraam ta'uu beekee dammaqee eega dammaqee booda wallaahi asiin deemu hangaan abbaarraa halaaleffadhutti jee abbaa gaafatee manatti itti dhaqee hulaatti dadhabe tuffaa takkitti irraa kutate malee kaafee harka qabatee deemaani maal jeen abbaa ooyiruu tanaatiin ooyiruun bakka akkanaa jirtu teeti akkattiin osoo karaa deemuuf wallaalee ooyiruu teetirraa tuffaa kana muradhee marra takka eegaan irraa kutadhe boodaan bayyanadhee
sirra halaaleeffachuudhaaf dhufe rabbi jecha na halaaleessi kunoo kaafillee harkaa hin qabaayii jeen abbaan ooyiruudhaa maal jeen wallaahi siin halaaleessu yoo shartii takka naa guutte malee jeen shartiin maali jennaan yoo intala tiyya takka fuute malee jeen abaan nama karaa deemu fuudharraan qabu na dhiisi abadan wallaahi sin dhiisi yoo intala tiyya fuute malee siin halaaleessi jee hoggaan itti murate ayagaa akkas taatu aanan bachoon naqame kajaansanii kuni maal waa qabaa mitiniin fuudhaa jeen dubata beekuu qabdu intalti tiyya ijaan hin agartu gurraan hin dhageessu afaan hin dubbattu siitaati sibaaftii jeen rifateeti mudhii qabatee innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun musiibaan nabboe jee akka silaa namni musiibaan itti buute jehu jee irraa kadhatee hoggaanni dide booda jahannam keessatti maamama ibiddaa san dhuguurra duniyaanuu silaa'uu isiinuu waa xiqqoo intaluma tana ta ijaan hin agarre ta gurraan hin dhageenye ta afaan hin dubbanne tana wajjin mokkoramee jiraachuun naarra wayyaa jee maraqatee yoggaa abbaan nikaa godheef intalatti fidu intalti xuural ayni jannata keessaa fakkaatti waan ji'uu wallaaleeti abbeen dubbattu hin jenne jee dhugaadha abbaan kiyya dhuga baana abbeen dhageessu hin jenne abbaan kiyya dhuga baana abbee ijaan hin gartu hin jenne abbaan kiyya dhuga baana yaa obboleettii islaamaa mee dubbii isaa tana keessa naa ibsii jennaan barakkee abbaan kiyyatti fedhe intalti tiyya takkaa haraam hin laalle intalti tiyya takkaa haraam hin dhageeyfanne muuziqaadhaa fi nama hamachuus takkaa hin dhageeyfanne takkaa namaas hin amanne takkaas namaas walitti hin dirre takkaa ajnabii wajjin hin haasoyne jechuu isaatii jette ibsiteef akkasitti duuba waan nama ajaa'ibsiisu isaan lamaan kana jidduu eenyuutu argame نعمان بن ثابت بن النعمان خجانين أبو حنيفة إمام الدنيا بوتودا أبا مذهب أفرني رانما توكو إساتو أرغميش دچين غاري ميرا غاري مغرشتي أكربين قرآن الجيتي ميا أبوليين قل اللالا قربا ربي صداتو كنا انت لربي صداتو كنا أكاتا اتربي والاستجمي لالا نمني ربي يچوغا وان تكريشي ربي وان سني رجالو بكبوسا في أما سينا تنفكاتو يواسا تنرنا ما أجائب شيفتو بيا دمشق آخيستي مسجد جامع التوبة جانين كيستي أرقمتي سينان تنجتي أرقمتي شيخة تقوجر شيخة كان علمي بيخو علمي تهدلقو شيخ سليم جانيني أما الترباتم يقول مسجد خنا كيستي برسيشي قافتو برتان ساتوكو ويا لما وصوكم قول نياتين تري بيلتي والله الكرتي صدركا اتحاق أنما نياتشون يواو هتچون يوا بختي نياچون اتحالال ناتاتو گهجه مسجد الرابه من مسجد التعامو تو پھیلے وارا هتچو دا فوگا یادو من سنکیسا دوبرتی اجنبی دا جرا اجنبی دنا واسینو جے در دبرے من نمون جر تو سینے من سنکیسا بازنجان يواو برنجال کجانین جستی خیستے خوامو جرو اگرے فوڑے خیسا باسے مرتک ایگا چنین بودان اکمتین حرام نیاتا جے خیست دیگسے برتان شیخ خنا گویا لموسو آتا کنیاتین تورے گویا صدفادا صدرکا اتی بختی نیاچون یواو حق نما نیاچون اتنا حلال تو گیجے مسجد الرابے منہ تو کسینے دوبرتی کیسی جرا الرابے لمد من نمو خیسن جر سینے جستی خیستی برنجال یواو بازنجا وان جانین وانا کتی مانتیم خجستی خیستی اخاو مجرو خیسا فودے مرتکے بچنین بودان أكملتين أنا علمي برتو أنا مسجد خيسة أو برتاتي أكنا ما نيادا خيانات أكملتين دلقجي برنجال في الراجستي خيسة جيبسي به مسجد الجيجي شيني برسيس جرا بيل الرعوان شيني برسيس قررتين تقوجي أنا أكسي چل دي مسجد خيسة أو أمني برتي إيجا أمني داندج چيبودا أم بيلا فتشتها في أنا أچتاو شيني نيامجي او تميبو نانجي وقاني تدقو ودني فيتاي نانجي يا شيخ وانين دابون بتدوهم قبو ودا مالين اتغدا اجي بروني سينجو كنو انتلتناتو ابالي سيراجي يتا مادا بيتنا خيسا فرنم تقلين قبدو ادير سيدا خنملي ادير سي في الديت نم مسلماتكو خنيني كان حرام الراتيفم خنين قوم رايسام بو نم دين قبو تو شيخ لالي تنيرو سي يته ادير سي في دته بوتي انتلتنان سفوزسا سيتاتيه نانجي شيخ كستا دناف تاتين جين اسيني غافته قربان کو سيتا جين
isiin isnaaf ta'a jette akkasi sheeyni maarii illee narraa kafalee intala sanni kaanaa godhee fuune wajji waliin hoggaa deemnee mana wajji geenyu waan nyaattu ni feetaayii naan jette eenii fadhaan jeeni yoggaa distii bantu baazinjaan ilkeen itti dhadhaabbattu barte rifatteeti ammumaan mana kanarraa bahe maaltu baazinjaan kana ilkeedhaan ciniinee jettee hoggaa isiin rifatte gurbaan kun barataan kun boohee barakkattiin mana kana seenee beelaa timaantiin kana yoo birinjaala kana eegaan ciniine rabbi sodaaf jecha dhiisee biraa deemee jee hoggaan ni himeef maal jetteen intalti haazii samaratul amaana afafta watarakta albaazinjaanata alharaama فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها حلا ومن ترك شيئا لله عوده الله خيرا منه ونياتي هجت تخن ونياتي كنم تخن فري أمان أمراتي فموتي تمانتم حرام فرنجال حرام نياتشو إفتيتي ربين من تمانتم كيف جبوفي هذا من سنيتي خراها لالي ربين سيبت نمي ربي جوان تكديسي ربي ووان سني رجعلو بكبوسا في جتة أكثر تلتزم حديث عن الركعتين سينات النمل بريسة محمود المصري كتاب ساعة وساعة نوادر وعجائب جام خيستي قول شنتمي سجلت وديشيك جزاكم الله خيرا ولما قسم كتيسنا تاتوه الجنانا قسم كتيسنا تاتوه الجنانا نسيالنا يدا نران جلسنا والملي مرقنا نعيشي يا جماعة قرأ المقبية نتذكرنا دفي المقبية نتذكرنا قرأ المقبية نتذكرنا يا رب يا قاري موتي ظلالما سمالي موت الله كمون شارما منجد ربنا نتبت أنت الله قرأ المقبية نتذكرنا دفي المقبية نتذكرنا شيخنا شيخ جمال علي جزاكم الله خيرا ساجنتان كنا كان سدفا قدس اسلاما متدرجدون شيخ سراج الياسين نفدياتا شيخ وجين تركي غاري بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ورسل بعد ينزل شاكا وكفدا بيتي سابيا لا تسني وردتن أكتب مسكرة فيسبوك كتير وكان مثلا تريتني كروات سابي وردتن إن شاء الله سجنتان كي هرّا يا ربي يري يا ربي ورجاري حال قدسة إسلام ما دشوا بلينا كنا إن شاء الله هندكينا يا رسول ربي تدان قاف خراق بني جرسوا كنّته هندم تو غرا كراديه سرت واجب وان تيجي دوبا دنيا نجولي جرانيلي حال إسلام ما نكمل قدسنا كنجر ولا إن شاء الله بإذن الله الكريم. أكتنا بلينا كنا نيت دنيا كنا رتّي نتي إسماعيلية جولي كنا ما تيجي نبي أكتنا سنو سرقة الجارية وان قرآن وان آبني قانوني وان سريد رتي ألينا ما رفض متوقع بسيط إذا تكي ساي جولين كيا حال جارية قد سنيرين وان سيطاني حال جارية قد سنيسني إذا سندري ربط اللي أجرين قبيتو مالي فيتن وان سني جولين كيا كاتاني قد سنو أساسا قداني سرى ربي رب سبحانه وتعالى أقسم سوامي ربي ربي في كل حين حالة سرى ربي وان ربي رب حالة قدتين في آداب الإسلام في تعامل مع أبناء آداب الإسلام هذه إن شاء الله جولين على معاملات اللي مع وجودنا آداب الإسلام قبتني وديتو قبلتو مالي بيجتن إن شاء الله آداب الإسلاماتني أكادتي قرآني في إرجام ربي صلى الله عليه وسلم يتلفن تو قبتنا أقسم إن شاء الله وتو وايها إنما كان واي جولينا تنفون درا تركما واي هذا أصلا دركما نرتيشوا إن شاء الله ني وتو فودين فندرا هاري ني هو كان مو هاري جولي كينيا هاري ساري هو قبضي شورا أقسم اسمه كشرعة الأمور دي وقت اللي تو قبضي إن شاء الله أنا جنان تركما وانتني رأي ندراتو مرة صالحة
haala gaarii akkasumas immoo shamarranii keenya yookaan abbootiin keenya obboleeyyan keenya wanti jaallatan abbaa gaarii jechuudha. Egaa isaan duraanii warra shari'aa islaamaa hordofan yoo ta'an abbaan gaarii yookaan immoo abbaa haadhi gaarii yoo taate guddisa gaarii yookaan immoo tarbiyata saliima haala guddisa gaariitiin ilma keenya guddisuu dandeessa jechuudha. Maaliif jettanii ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartoota gaarii jechuun jedhan yeroo fuula isaanii fuula ishee ilaaltan fuulli ishee kan nama gammachiisu akkasumas qabeenyaa keessatti illee ka'amantee dhiistee deemteedha. Akkasumas immoo yoo keessummaan yookaan hiriyooti mana kee dhufan haala ittiin gammachiisan keessummaa ta'e geggeessiteedha jedhan jechuudha. Dubartii saalii kana jechuudha. Iddoo kanaatiif mara dubartii saalii waa sadii fudhachuun barbaachisaa jechuudha. Egaa tarbiyaan ilmaa kan qabu gara haadha keessatti yommuu ta'u ilmi gaafa yookaan immoo mucaan gaafa gara haadha keessatti gaafa bultee 40 afuritti buufamu yeroo sana kaasee jechuudha. Yeroo sana keessatti haadhii gaarii taatee waan seerii hojjettaatee waan seerii nyaatu taate abbaa isii waan gaarii hojjetee waan seerii hojjetee ilmi sun sana warrataa jechuudha. Egaa gaafa ilmi dhalatee kan dhalattee jettu maaltu irraa barbaachisa qabxiiwwan armaan gadiitti ilaalle inshaallah. Tokkoffaa man tasmiyatul abnaa wal banaat tasmiyatul hasana. Haadha ilma yookaan immoo intala ofii yeroo isin dhalattee jettu maqaa gaarii itti moggaasudha. Akkasumas immoo ta'aluma ladunaa ilmaan ofii barsiifachuudha. Akhlaaq al-hasana haala gaarummaa haala islaamummaan jaallatu ijoollee ofii barsiisuu jechuudha. Umurii jalqabaa keessatti jechuudha. akkasuma qabxiiwwan biraa immoo ta'alima salaati inda buluugihim سنة السابعة من عمر ijoollee fi barsiifachuudha gaafa ta'e waggaa torba taatu haala salaataan kunii jira deemuudhaan akkasumas immoo karaa salaataa kana barsiisuudhaan maalummaa salaataa marxalaa ilmi keessatti yookaan marxalaa guddeessuu keessatti akkasumas immoo haala haraamaaf halaala waan ta'an hundumaa waan waajiba ta'aniif waan mahzuura ta'an wantoota shari'aan dhabu hundumallee ijoollee fi barsiisuun duubatti dirqamachuudha. Akkasumas immoo quraanaaf hadiisa irraa ijoollee fi barsiisuudha. Siiraa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam barsiisuu akkasumas ashaabota illee barsiisuudha. Ulamaa'ota islaamaallee seenaa isaanii barsiisuudha. Akkasumas wantoota diinii islaamaa fi karaa godhu hundumaa barsiisuun irratti waajiba jechuudha. Akkasumas saqaafaa islaamaa barsiisuudha. Saqaafaa islaamaa keessatti wantoota yeroo fedhan fakkeenyaaf wanta akka kompiitarii shiriidhaan yookaan immoo haala sharqii ta'een waan isaan fasaada keessatti isaan taasisu akka haalaan ta'anii ijoollee fi wantoota hadasa ta'an yookaan waan yeroo fedhan barsiisuun irratti waajiba jechuudha. Akkasumas taaliima barnoota idileellee barsiisuun irratti waajiba, barnoota shari'aa barsiisuun irratti illee waajiba jechuudha. Akkasumas qabxiiwwan biraa immoo ijoollee fi dhiiraa fi hiriyoota gaarii filuufii jechuudha. Hiriyoota isaan filuufuu immoo hiriyoota haala diinii wal argan yookaan immoo gara diiniitti isaan harkisu ta'uu qaban jechuudha. Malee dhallisnee ijoollee keenya ijoollee haala hin taane wajjin yookaan akhlaaq isaanii gadhee ta'e wajjin akka isaan hin deemne irraa dheeruun irratti waajiba jechuudha. Maaliif jettan haalli isaan amma ijoollummaa kanatti waan gaarii qabatan waan gaarii sana eeggachuu jechuudha. Yoo isaan immoo waan gaarii qabatan waan gaarii sana waan eeggataaniif hiriyoota isaanii filiin irratti barbaachisaadha. Akkasumas ijoolleen keenya haala baadiyyaa taate yookaan umuriin ishee guddatee jiru haala itti isheenillee mana keessaa gabbaatee gara manaatti galtu hundumaa hordofuun irratti waajiba. Shamarran keenyas yeroo ta'e dhiira keenyas yoo ta'e hanga danda'ametti wayyaa isaan uffatanillee wayyaa shari'aa haasaan isaan haasaanillee haasaa diinii hojii walitti ta'uu qabachuudha. Yeroo isaan bahanii mana keessaa bahanii walitti seenanillee akkaataa isaan itti bahanii seenan kan hundumaa barsiisuun irratti waajiba. Yoo keessummaan mana keenya dhufee akkaataa keessummaan mana keessa ture ijoolleen adaba qabaattee adabaan haasa'uun illee akka barbaachisaa ta'e keessummaatti akkasumas maqaa sagalee ulkaastee akka hin dubbanne keessummaa dhufe illee akkasii ixtiraama guutuu barsiisuun irratti barbaachisaa jechuudha. Akkasumas immoo yaqulullaahi subhaanahu wa ta'aala birrul waalideen waajibun yaqulullaahi subhaanahu wa ta'aala واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ربين جبر يركبا وانت بالكما تيجي ربين جبر دا الثاني مو ابا حاره في كبت رتو
يقول صلى الله عليه وسلم إرجما ربي مجرني جري بر والدين وادين على كل مسلم ومسلمة على أباو في اللي كبجوني إسلام تيرتني واجب يشوف أباو في هارو في كدومون نورتي واجب يشوف إذا هنا في الجنة دولين اللي أبان وفي هذه في إنسان جدين اللي أمري ثاني فرصين رتري كمان أقسم في أبان يري دولين بالغ ثاني يري فلان هجان تو دولين الكوفة براباس وثاني بكر براباس में हालत कुफूर सानी गेसुल्ले मिजेतु रत्रि कमचु वंता बांग रावर बात गेसा अकजेन हरामरत कोनी भी फुसिजोनी निरत्रि कमा फुसिनी कराचे रया अगर सिजु निरत्रि कमचु अकसुमा किमो ए जाल रब्बी भी जाल जमार बिसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकाता जोलिंग तोहरतन कल्बी सानी के तेनी निरत्रि वाजिब छु मालिक येनु हिरोगल्लुल्ले अदावत तियानु भी अदामर जाति अदावत तियानु के ताबान अदामर से गोलहुंदुआ अदावत जुलूसी अकाता थाना आसानी वक्ती मशूरा अकसमा जिम्मे गलगए गल मशूरा के छुड़ानी वाइद इस्लाम रा वान तो कुछ बरती ना जुल्ले के अकादा सानी तकालिदा दुनिया का निशान में और गरबी और दिया खाना हुनर में मुझे छुड़ानी खरा शरिया इस्लाम उकन्ना सानी शरिया इस्लाम भी हाल वस्तुनी बस्ती निवृत्ति वाजिब छु खासी का बोली गई छु येरो मगना फाशी का दादा जुली हो दे हुदा हाल इस्लाम मगना बस राती के पूरी हाल फाशी का हो दे फाजिर छु इसखाना सी फाशी का जुली ने कन्वर्ट दिन वन दिन सानी को वन दिन सानी बल्ले तु वाज दिन सानी बल्ले तु अब खातान हेत दिन ने अबोती फरमोतीनी एगुन सांगरत वाजिब जजाकुमुल्लाह खैर जजा इंशाअल्लाह बयान आगरा माली ने तनी सुंदर वदरत निगा वतन्ना ए حديث القدس جرا حديث عمر الرحمن كوني رضي الله عنهما جرا ربي رؤيا قيامة سجا بده كتير مكان جا بده سجا بتا علم के गण मालिक की अजद मालिक माल पर की से अदुनिया रादीन से आज का मृत्यु वाली तरफ दिरती खराब की से तायर रब्बी सजा बता चुके इल्म के जा बده मृत्यु देवना के ने उलमा तिबरामो माजिरनु आयत इस्लाम बाई ने चुरा रؤيا قيامة इंशाअल्लाह रब्बी ने चलकवा कहीं गावतु गर्दिचा अभी गावता माल इल्म के कराहन रखा करती से माल मर्रा यात्ती मर्रा बास्ती माल कप्ती से जिरचु खनाब जिना बुनियाना करा वां का नल्ले बत्ती वक्त बर्बाद करा करा अदब दिन इस्लामी का बत्ती सुनी वाजिब अलैना कमा यंबगी अलैना फिल इस्लाम وان شاء الله جزاكم الله خير الجزاء ان شاء الله برنامج kana ke satti inna gudite jolle rati e fanne wante bolena kira وأنجي كنجم ربنا وتعيسو وأنجي عجل المكفيد من ربنا وتعيسو اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم يا ربي الله تجيني كوجن يا رب تعيسي جولك من اللي جولي دين الإسلام رتي جدنا يا رب تعيسي خرائر جولين كي أبد سبني خرائر جماعة رب صلى الله عليه وسلم عمر طيب إن شاء الله خرائر جماعة رب كان قبل ربنا وتعيسو وأنا حديثاني كان مرة دين ربنا وتعيسو بديسة جولك يعني بديسة خير ربنا وتعيسو وأن ولا لربنا وبرسه وأن دين مسلم كان هدي ربنا وتعيسو وجزاكم الله خير الجزاء اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تغفر لنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا الدنيا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر ديننا من كيد الكائدين وشر الحاسدين اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله أنجب رحمة براتي ولا برتي إن شاء الله وأنك إن كان ربنا وتعيسو نجان جرادا أمري جرادا إن شاء الله وأن حجت أجيس إن كان ربنا وتعيسو نلي أجريك إن ربنا نور راحة يبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله سرا ولنا كنت تيسنا تاتوا الجنانا وسنت تيسنا تاتوا الجنانا نسينا بيدا نران جلسنا والملئ مرغنا نعيشي يا جماعة قرأ النقبية متذكرنا دفي النقبية متذكرنا قرأ النقبية متذكرنا يا رب يا قاري موتي قلالما سمال موت ما كمون شارما منجد رسنا نتجد أنتما قرأ النقبية متذكرنا دفي النقبية متذكرنا
قرام نبغي مكيسكنوي kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo keessa raadiyoo Ingilizaqaati. Sheek Siraaj Eliyaasiin jazaakumullah khairan jecha sagantaan keenya kan xumuraa gorsa gaarii Sheek Amin Iggootiin nuuf dhiyaata. Ammas turtiin keessa raadiyoo Ingilizaqaa waliin haa ta'u. Turtii gaarii. abbaa tokkootu salaata wajji hidhate imaamas ta'ee ma'muumas ta'ee yoggaa waladdaalliin je aamiin jaa ijoolleen tokko keeysa yaa ijoollee abbaa kiyya tolfannee qaxinjiinaa jee jeebee jaa jennaan tokko aboo salaata cabsitee jee atis cabsitee jee fol imaamni gaggara galee ana malee isin hundi cabsitan jee amma nuti amma mirkaana akkasirra jirra amma ani qaama isin sossoosu beektani duuba wanni gaariin hundi ni dhumti duuba warri sheekhanaa Huseen biyya teenyatti kijaan odoo kiyyaasi biraan galuu waaruma teeti gizee maruu jedhu silaa gizee hunda waaruma goonaa silaa waasi biraan galluu jedhuuba maanaan kana wanni bareedduun hundi ni dhumti jannata rabbii qofa duuba obboleeyyan keenya dubbiin gabaabduudha ilmi namaa waa'ee nama ji'uu deemu kana qaceelloo na jalaa qabaa duuba booda irra deebiin isin gaafadha namni waa hunda dura rabbi arkachuu qaba kalamaanii wal arkachuu qaba tasadeeni waarkachuu qaban rabbi arkachuu rabbi argatu wal arkatu waarkatu nuti lamaan kana dhiifnee waarkatutti kunne duuba rabbis dhiifne walis dhiifne waa barbaadu kunne maallaqa jechuudha yoo wahuma takka haa ta'u wama fedhe haa ta'u sadeen kun addaafuun ta'u duuba nama wal qabuutu waa qaba nama wal arkate waa arkata dullattiin duuba humnuma tadhaan nuti sheekha biyyaati yoo namoota biyyaati duuba nama dhaamsa fuudhee yoo bales irraa dhagayamu duuba bifa bareedduu duratti isin argee bifa bareedduu sana haadha abbaa keessanii geessuun hedduu bareeda isaanilleef bareeda isinilleef gaariidha duuba wanni har'a bakka kana walitti qabamnee walgayiin tun asirratti deemsifamuu dandeessee warri masjida tawfiiq kuni waan takkaa seenaa ummata keenyaa keessatti hin argamin maqaa namni abbaa ofii biyyarraa aruuzan qabaa hoottu jedhanii bisni yaaman qaraatii fixeetiin eebbifamuu deema jedhanii hoottu jedhanii bisni yaaman abbaa nama firaa karaa adda addaatiin biyyarraa yaaman akkanuma warraa hin goran isin warra yaamuu beekaa nama mee abbaan sun fedhus haa da'awallee godhuu baatu fedhus haa beeku fedhus haa wallaalu waan rabbiin nu himtanii hoottaa jee nama yaamu taariika hanga nuti garra kaji taakka duuba har'a taakka ulaa tana namni banee qulfii tana warra masjida tawfiiq kana duuba alees dubbannee jirra duuba waraabeysi akki jeejaan harree bade jechuu waan gaariin dhagaye waraana gakkennaa jechuu tana hamtuun dhagayee jejan duuba harree bade jennaan eega baddeniin nyaadha jeenni jedhe ni barbaannaa waraana gakkennaa jennaan waraana gakkennaa sun dubbii hamtuudha jejan duuba amma moggaa takkaan waan tawfiiq kana masgida haa ta'u seenus markazas haa jennu waan nama gammachiisu moggaa takkaan ammoo waan nama aqlii qabu yaachisuu qabuutu jira wanni kun hangamta akka umrii dheeratee abbootii amma jirtunarraa ilmoo dabra jechuun waan nam tokko namaa itti yaaduu qabu duuba wanni kun jiraanna nuti har'aasiin wal gahuu dandeenye duuba namni bakka hin qabne akkam qabu duuba namni bakka hin qabne akkam qabu bakki sun jiraachutu akka kana nu godhe duuba
إذا بكتني روحي تينيا في منا خينيا رياچفتو جيتو نما أغرسا دوبا جولين أمري فاستيسي قرالتون جولين إبالا ما أول ثمنا سني قرآن قراتو سنكي إسا وري حفظي بسيطياتي سنكي إسا وري واي أمانتير الرؤوغا في دي بسان الردي هاتي بناسا فوري إذا من نكون خناول أكم هذا لو جتت أكم هابول جولي أرى قرآن أخيرا تيسي قراتي خنا برو إمام مسجد سنيتا بروز أبان كن دعوتو ملعال أجل تدفيدي الموتن هادو بك أباسني بو أدوبا إذا أبان قبري خيسا اللي يوجده خرابري دن قبري خيسا چيسا جيشو دوبا خنافو بكتوني أكرمني قبنا جأني إجالالني اتقمدو أسنتين وان الريف أنجوحان والرافيج والأركتو واركتو وانجان توكما أمني وان كنرتي وان بكا خنا ديغو يواو بكا خنا راكوفيدو هوندسي توكو توكو نما كوري قفاني يواو بوردي ممنا سنين قدمت قفاني توكو توكو أمة إسلاما خن بكتون إجاتو بيوخو برباجي هدوبا أني أكنا فكاتو تسانوتين كون تيرو أمة متوكو كإسلاما خدنيا في آخرت أمانومي خنوي شكي كمنا إذن خوتا دنيا دلقو جرا ركون تكلنون جرتو نمني مخينس جرجيرات جرا منس جرجيرات جرا خرار راخو في بهاج جرا جرون واتاك كوان غمناتي والكراجل تناجمتو دنيا في آخرة وجدت أمن نخنا آخرة خرار رانني بهانا مجو تكانجر مخينا بريدو آخرة يبجون كبخجوز واتكو مجرا ركو قبري سني في ركو قياما سني را كميتين بهاجيتو نمي يادو واتكو مجرا واني سنفي تيادم تمو خيري أما سنرد ليدن كنا والقهيتنا من خنا توفيق مسجد خنا ترتيب بودني إسرا نمن خلصي والقهو دنده أدمسي إلمان خلصي را ومشمو دندهون خنا خيري بقي وري اتباهو قبواسي دوا نتي أكا هذا أبد أكا نما بيا تقود أكا نما بيا راتو في تقود واني اسمي راقم منو واباتي لما سدي ايدني بياك ايدا ايدني قونقونو تيرقو داني قلقلو قونقونو ما سنين قد بلي إجابة أماني سجل أرتوبون توبر فر أمتا أرتوبون توقب نمر نما صدقاء خرطو خبولو ساني بنو جي نتي حقا يوتي خيري أرأي تنتلجن تناتو نما خين يقمشي سدوبا خيري تنرتي دغودا غمدا إلا غدان أبا غدان أيو غدون بيجيرتو يولي دردرا قفتا تليفون إسنيك دولا أولت ملي أبا غدان تليفون بيخا إذا بيخا نيدا ولا نيودا كان دجيجي دردرو مخيزني كنت كويس مدابي جزاكم الله سرا ولنا قسمت ديسنا تاتو الجنانا قسمت ديسنا تاتو الجنانا نسيبنا بيدا نرانجل الإسلام والملي مغانا نايسي يا جماعة قرأ النقبية نتيسكنا دفي النقبية نتيسكنا قرأ النقبية نتيسكنا يا رب يا قاري موتي ظلالما سمال موت الله كمون شارما منجد جدنا نتيجة أنتما ذهي النقبية نتيسكنا دفي النقبية نتيسكنا شكرا شكرا نبرو جزاكم الله خيرا سجنتا غيا راتي فسنيف قبنه طامه كنغما نغفتن كنفكات سجنتا كنا كان رتي يادو قباتن كرالكو سواساتي كنا دوا سجنتمجا جاتنشان شمتميلم سجنتميسدي جاتنسجل جاتنجانون غودندس سجنتا كنا كان ودفو يبربادان كرا فيسبوك بيجي كنا راديو غنجلچقا شانشان رتين ورغت akkasumas sagantaa keenya kana qulqullina olaanaan argachuu barbaadan karaa YouTube channel keenya raadiyoo gingilchaa qaayee jettan nu argattu. Hanga ammaa waan nu dhaggeeffattaa turtaniif jazaakumullahu khairan jecha yoo rabbiin jedhi sagantaa guyyaa itti aanutiin hanga wal agarrutti wabillahi tawfiq. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raadiyoo gingilchaa haqaa madda beekumsa ilmiiti. فكاتو دراتي أرممتا دقا تبرو ياتيتو نبون مفيقا
itti dhufu jira guyyaa mana miigaa yaadagaan lolaan keenya hundi keessa buuta laga bishaaniitii miti laga dhiigaa namoon dirmatuu fi useetuma eegaa mee dirmaddaa miigaa beekatii fulamaan ga'ee ollu qabii mutee sakkanamaa dafii ollu qabii mutee sakkanamaa ga'ee ollu qabii mutee sakkanamaa dubbii toofitadhee dhaabbadde alanaa yaa obboleeyyan koo wajjumaan jiraannaa meera kuyyaatiin ani rangatinaa du'aa itee galfannerraan kusatinaa akkuma maan dura jabaadhaa jiranaa faayidaa si harkeetiin jiraan laaffatinaa جزاكم الله سرا ولنا قسمت تيسنا تاتوه الجنانا قسمت تيسنا تاتوه الجنانا نسيادنا بيدا نران جلسنا والملما قونا نعيشي يا جماعة قرأ النقبي نتيسكنا دفي النقبي نتيسكنا قرأ النقبي نتيسكنا يا رب يا غاري موتي بالعلما سمال موتما كمون شارما ننجد رزقنا نتيجة تماي ذهي النقبي نتيسكنا دفي النقبي نتيسكنا قرأ النقبي نتيسكنا